Tasfish sinjalla. Ani Sinjalla Oromoo ko. Ani sinjalla. Haa dhaggeeffatamu viidiyoon kun. Nuyi warra kaayyoo haqaa tiksuu sana isaanillee isaanitti fakkaates ta'ee kaayyoo sana hubatanis ta'ee waa bakka nuu mala jedhan sana jiraachuu danda'u. Borga suni yoo badii qabaate namu akkaan badii isaatti gaafatama. Nuyi hortee tokko biyyallee olumaan qabnaa Oromummaa kanallee olumaan qabnaa jechuudha. Dhiiga Oromummaa kanallee oliin qabnaa jechuudha. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya baga nagayaan dhuftan. Ijoolleen isin viidiyoo kana keessatti argaatiin jirtan kun tokko waraana bilisummaa Oromooti kan gama harka mirgaa. Kan gama harka bitaa jiru ammoo waraana mootummaati. Saniifuu isa mataa diimaa kan mallayyoo diimaa qajaan sani. Akka hundaafuu kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya. Ijoolleen tuni tokko maqaan isaa Tasfaayee Orooja. Tokko ammoo Jaal Nimoonaadha ja'a. Waraana bilisummaa Oromooti fi waraana mootummaati jechaadha. Warra bosona keessaa akkasuma ammoo warra mootummaadhaaf bobba'u jecha. Haasawni isaan as gubbatti haasaa jiran akkaataan isaan itti haasanii waliif galan tokkummaan isaan barbaadan nageenya uummataa kan isaan gartee irratti mari'achuudhaan Oromoota gara fuulduraa akkamitti tokko godhuu dandeenya waan jedhu irratti isaan haasaan yoo laaltan ijoollee tana diinaatu walitti oofee wal nyaachisaa jira waan jedhu shakkii nama keessatti uume jechaadha. Akka miidiyaa gubbatti miidiyaa garagaraa gubbaa dhageenyutti kunoo akkanatti shiftaan maarree godhee Oromoo akkana godhee maal godhee no Oromoon nagaa kan barbaadu Oromoon bilisummaadha kan barbaadu Oromoon gaafii mirgaate kan barbaadu. Jaal Nimoonaan akka obboleessa keenya Tasfaayee nama jedhamu kanatti haasa'utti nuti sabni gaara seenneef qawwee kaafneef gaafiin gaafa duraa osoo qawwee hin kaasin afaanin gaafachaa turre sun waan nuuf deebii dhabeef qawwee kaafne sababa kanaa qawweedhaan gaafachaa jirra jechaanii jira. Gara xurree kanaatti dhumnee jechuudha. Xurree kanatti dhumnee qawwee kaasnee baannee gaaffii kaleessaa gaatiin gaafachaa turre san har'a qawweetiin gaafachaa jirra jechuudha. Kanaaf namuu gaafa waa gochuu qabu yookaan waa gochuu barbaadu waa go'u sana beekuu qaba. Calji'eema waa gochuun qabu jechuudha. Waa gochuu qabu sana beekuu qaba jechuudha durse. Kanaaf egaa nuyi warra kaayyoo haqaa tiksuu sana isaanillee isaanitti fakkaates ta'ee kaayyoo sana hubatanis ta'ee waa bakka nuu mala jedhan sana jiraachuu danda'u. Borga suni yoo badii qabaate namu akkaan badii isaatti gaafatama. Har'a garuu na fakkaachaa isa fakkaachaa yoo oliif gadi waa tokko waa lama haasofne hin barbaachisu. Nuyi hortee tokko biyyallee olumaan qabnaa Oromummaa kanallee olumaan qabnaa jechuudha. Dhiiga Oromummaa kanallee oliin qabnaa jechuudha. Nuti qaama gartee wal lolu tokkollee ta'an waan Oromoo teenya tana fayyadu waan uummata keenya fayyadu jennee yaannu nuti lachuu haa daleeynu obboleeyyan kiyya jechuudhaan waan Oromoo fayyadu irratti kan mari'ataa jiran jechuudha. Gama biraatiin nuu kana nu laala nuti warri deeggartootaa nu laala kajarri bosonaa keessaa ibidda wal afaan kaahaa jiru hagan takka walitti haasa'u nuti ammoo warri bakka adda addaa jiru jibba waliitiif machoonnee halkanii guyyaa intarneeta kana gubbatti wal nyaannee tokkummaa Oromootillee balleessine wanti nu dalagaa jirru takka lamaa miti obboleeyyan kiyya. Yoo ol beekuu baannee dursineetu wali beennaa jechuudha. Dhiiga Oromummaa kanaan jechuudha. Garuu guyyaa tokko qaamaan ol arguu dandeenya jechuudha. Kanaaf namuu akkaan badii qabaachuu danda'a. Badii isaa online irratti gadi bahee haasa'uu irraa keessoo ani walitti himee online irratti enya gaafa ol arrabsinu xiqqoo madaallii keenya namummaa keenya hojii keenya maalummaa keenya gadi buusa isinii gale. Garuu waan online irratti haasa'amuu qabu haasofne waa keessaan haasa'amuu qabu immoo keessaa walitti himu. Gaafa online irratti baanee akkaan waa barbaanne haasofnu firri keenya jira diinni keenya jira jechuudha. Kanaaf waa haasa'amuu qabu too bakka haasa'amuu qabutti haasofnee jechuun barbaada. Hiifama garuu waa sanan beeku. Mee Oromootiyya gama tokkummaadhaa haa deemnu. Mootummaadhas ta'ee waraana bilisummaa Oromootiif waamicha marii nagayaa akka isaan taasisuu qaban irratti haa taasifnu. Ijoollee tana waan isaan haasaa jiran dhageessanii jirtan jaala isaan walii qaban argaa jirtan. Kanaafuu gama tokkummaa Oromoo gama Oromoon tun nageenya akkamitti argachuu qaba waan jedhu irratti haa hojjennuun dhaamsa kiyya. Tasfish sinjalla. Ani sinjalla Oromoo ko. Ani sinjalla. Nagaadha miti. Nan jira ugaa rabbi amtuun hin jirtu kuna. Jiraadhu abbaa ko.
Ayyo garbeega. Guyyaa tokko waa huni irra jirru beektee hubattee waa bakka abachuu qabdu numa abatta jedhee yaada. Maaliif jennaani bakki ati jirtu kunis bakkuma silaa ta'uu qabu garuu injira mitiire kanaaf guyyaa tokko nu xurree tokko irratti walitti dhufna yookaan daandii tokko irratti walitti dhufna jennee abdii qabna. Asiis achis inuma barbaachisa garuu bakka jirtutti haala jirtutti bakka teessutti bakka deemtutti bakka nyaatutti bakka ugdutti bakka deemtutti bakka haasoftu kamittu waan Oromoof malu kun Oromoof hin mala Oromoof bu'aa buusa Oromoo waan gaariidha jettee waa Oromoof Oromiyaaf malu bakka jirtu kamittu yoo dalagde ati qabsaa Oromooti sii gale dirqama hidhattee dirree qabsoo galteefis miti dirqama immoo hidhattee waraana mootummaa taateefis miti dirqama immoo hawaasa taateefis miti qeerroo taateefis miti bakka jirtu kamittu haala irra jirtu kam keessattu bakka nyaatuttis haa ta'u bakka ugduttis haa ta'u bakka deemtuttis haa ta'u bakka dalagaa dalagudu kamittis haa ta'u Oromoof hin mala waan an hojjechaa jiru kun Oromoon mi'u Oromiyaas hin mi'u jettee waan itti yaaddu tokko yoo dalagde waan sun uguma akka yaadde Oromoon mi'u Oromoof bu'aa qaba Oromiyaafis bu'aa qaba taanaan bakka kamiyyuu yoo teessee yoo waan Oromoof malu dalagde ati qabsaa Oromooti sii gale. Kanaaf bakkuma jirtutti haala irra jirtutti naannoo jirtutti hojjaa irra jirtutti ugaa jirtu sittin immoo waan Oromoof Oromiyaaf malu dalagi. Namni si ajajeef namni si bobbaaseef namni kana go'i sana go'i sii je'eef waa sana yoo beekta ta'e qofa dalagi kan sana hafee namni sitti meef namni si ajajee waa hin dalagiin siin hin jatasish. Biyya kana baay'een jaaladha mannaati. Ilaa waa tokkoon sinitti hima. Mucaan ammaa waraanadha atis waraanadha. Akka ilma Oromoo tokkootti nuti amantaa fi gandaaf kutaa waliin qoonnu Rabbi ayyaanni haadha xiiqqii ayyaanni abbaa gadaa tokko sinaa godhu. Ameen ameen ameen. Ani magaalaa Oromiyaa keessas taa'ee bosona Oromiyaa keessas taa'ee baadiyyaa Oromiyaa keessas taa'ee tokkummaa Oromoon labsa Rabbi ayyaanni haadha kiyyaa ayyaanni abbaa kiyyaa ayyaanni Oromoo ayyaanti Booranaa fi Boorantichaa tokko sinaa godhu. Ameen ameen ameen. Ugaa garaa kiyyaarraam tasfuu atis ilma baadiyyaati ilma Oromooti waanan dubbaddu naaf hubatta baadiyyaa Oromiyaa keessa kan jiru abbaan keenya Oromoon haati keenya haati siiqqee boqonnaa dhabdeetti Rabbi uummata keenyaaf boqonnaa fidu. Ameen ameen ameen. Magaalaa Oromiyaa keessa kan jiru Oromoon boqonnaa qaba. Ibsaa qaba, bishaan qaba, neetwoorkii qaba. Baadiyyaatti immoo uummanni Oromoo baay'ee rakkoo guddaa jira. Maaliif yoo jette ijoollee abbaa tokkootti ijoollee haadha tokkootti ganamaaf galgala dhukaasa walitti banee wal ajjeesa. Anaaf sii fi isadha. Nuti haati keenya abbaan keenya tokko. Bosona Oromiyaa keessatti biyya Oromiyaa keessatti mitiiti bosona Oromiyaa keessatti bineensi bosona keessa jiru boqonnaa haa argatu hawwii kiyya. Yoomiyyuu ta'u ani ilma gandaa miti ilma kutaa miti ilma amantaan dubbatu miti saballee gaafa warra sabni koo tuqamu maaliif tuqamaa sanin dubbadha malee saba Oromoo ani Boorana ani Baaleedha ani Booleedha jedhee dubbadheen beeku Oromoo ko tokko naafaa godhuudha hawwii kiyya Rabbi tokko sinaa godhuun jedha yaada biraan qabu. Naa jiraadhu galatoom. Yoo dandeessan warri gadaas beektan warri safuus beektan warri seeras beektan dhugaa Rabbiin sinitti hima tokkummaa digirii qabaatteef dippiloomaa qabaatteef waa'ee tokkummaa yoo faarsite barnoota dhabdee barnoota qabaatte jedhee namni si saalfachiisuuf sitti dhufu ofiif saalfata malee ati hin saalfatina. Har'as borus kan nu baasu hanga jaarraa 150 harma nu muranii harka nu muranii kan nutti taphachaa turan tasfu fakkeenya kana laala harki kun shanan kana gidduu yoo qilleensi yaa'u tokkummaa hin qabnu yoo akkas taanu immoo tokkummaa qabna hin jabaanna. Har'as borus kan wal nu nyaachisaa jiru warreen faayidaa barbaadanii fi warreen VIPdhaan uskii fi bookaa fi cooma murachuu barbaadanii
mana waraanaa ijoollee hiyyeessaatiif ijoolleen sooressaa biyya alaa fi haayiskuulaa fi mana barumsaa gurguddaatti barachaa jirani warra quuqama lammii qabuu fi eenyummaa isaaniitiif bo'antu mana waraanaa jira. Kan caakkaa jirus kan waraana mootummaa keessa kan jirus waraana adda bilisummaa Oromoo keessa kan jirus ijoolleedhuma Oromoo fi ijoollee eenyummaa ishii beektudha. Saniif kan wal nyaachisu dhimma Oromoo fi Rabbi qalbiinuuf haa deebisu sirna gadaatiin hundeeffamnee haadha siiqqeetiin hoogganamne sabni kun akka tokko ta'u hawwiin qaba waan biraan dubbadhu yoon wallaale yoon dogongora dhiifama naa godhaa Oromoo kee wallaalaa keessani beekaa keessani tuutaan amma Hai dhugaadha sirriidha. Yeroon kiyyaan waan laayivii isaarras taa'ee laayivii namaarras taa'ee mana isaas taa'ee mana namaarras taa'ee ergaa wayii immoo argaan oola. Dhugaa rabbiiti waa'eedhuma kana lallaba bakka maaliif dubbii isaa yeroo hundaa waa'eedhuma kanaati akka jarri rifatanii akka ijoolleen keenya jabaatanii unkaan kan waan biraallee miti afaan amaariffaallee akka baraanne afaan amaariffaa baruu isaanii baruunsi keessan sin fayyada namni simbira taa'ee qineedha sin tuqa jarri waan meeqa bakka dhugaadha baay'een barumsa irraa fudhaa amma yaada gaarii kennitee dhugaadha ammallee dhugaa dubbadhu dhugaa ilmi abbaan koo tokko gaafa nama eebbisu ilma dhalchiidha ilma dhalchi foon haadha koo nu jiraadhu kiyyaa koo dhugaa rabbii hamaa sin argi. Ani yeroo baay'ee beekta laayivii galuu nan hordofa gisee baay'ee wajjinillee galee wanni jechuu baadhu jaluma taa'een hordofaani. Yeroo baay'ee bakka waan si boonsuu fi waan barumsa siif ta'u dubbataani. Ani kiyya akka kootti baay'een jaaladhaani baay'een kabajaani. Natti toltaa naaf jiraadhu attisi. Si argee naanu manni akka kanaayyuu taa'e malee chaarjii iyyuu fixaa beektee silkiin kootu. Anis immoo mucaa waraana caakkaa sana keessa jiru arginaan yookiin mucaa bosona jiru sana arginaanin garkeetti jallatte maaliif akkanatti gaafa diskasii gootan abbaan barbaade riikardii godhee abbaan barbaade viidiyoo godhee agarsiisu tokkummaa ati waraana mootummaatiin nusin immoo waraana bosona jiru yookiin waraana adda bilisummaa Oromooti yedda ta'etti afaan kanaan kan hin dubbadhu Jaalmarroo Shimallis Abdiisaa Dr. Abiyyi Lammaa Magarsaa haati isaanii tokko abbaan isaanii tokko haati isaanii haadha siiqqeeti abbaan isaanii abbaa gadaati biyyi isaanii Oromiyaadha sabni isaanii Oromoodha afaan isaanii Oromiffa rabbi tokko sinaa godhuun cubbuun qabu barnootan barbaachisu amantii miti gandaa fi kutaan wal qonnee wal nyaachuurra tokkummaan humnadha naaf tokko ta'a naaf jiraadha yeroo kamiyyuu gammachuu keessan malee gadda keessan arguun barbaadu. Baay'ee naa jiraadhu abbaa koo galatoom baay'ee dubbooti moo jiraadhu amaan sin argina. Ani yeroo baay'ee argitoota gaafii garagaraatti illee barbaadu nan galchaanii isaan wajjiniin hin fataa'edha. Miknyaatuum nu Oromoodha kaayyoo keenyatu garagara malee galmi keenya tokkicha beektee of dura galmi keenya tokko asitti gaafii biraa akka na gaafatanis hin barbaadu anis gaafii biraa isaan hin gaafadhu gaafa seenan akkam jirtu baga nagaan dhuftan eessa jirtu osoo walitti qoosne sa'aatii lama yookaan sa'a sadii wajjiniin teenyee gargar baanan alatti guyyaa tokko laayivii irratti wal muufachiisneet hin beennusi nama barreeffama hin taane iyyuu barreessu nan bollokaan gizee tokko caalaan laadhu irra deebi'ee jennaan bilookiin godhu miknyaatuum wajjiniin tacaqaacaquu hin barbaadu beekte innis yaada mataa isaa qaba anis yaada mataa kootiin qaba asitti garuu akka wanni ititti wallaaluun nurra hin jiraatu normaalii gaafa walitti dhufne anis ittan dhokaasaa innis itti dhokaasaa suni kaayyoo keenya garagara waan ta'eef sangoona malee namni kamiyyuu namni barbaadee wal ajjeesu yookiin namni barbaadee walitti ibidda darbatu hin jiru jechuudha. Kanaaf namoota biraatitu jala deemee akka ati walitti dubbatuuf duratti amma asitti ijoolleen lamaan walitti dubbachuu barbaadde sababii koomantii as jalatti barraa'utiin jechuudha kan walitti dubbatan. Kanaaf ani immoo waan san hin barbaadu kiyyaa koo naa jiraadhu falmataa thank you asuma nu wajjin turellee. Jaaladhaa tokkummaa fi jaalala wal danda'uu fi wal hubachuun sinfaan haa ta'u guyyaa gaarii qabaadhaa umurii dheeraa naaf jiraadhaa.